السلام عليكم godina Baalee Roobee keessatti hawaasa ganda lama gurguddaa Soomaaliyaan kallaltee kutatte karaa guddaa itti kutanii gargaarsi ummataaf akkan dhannee ummanni achi kee jiru ol bilbilatanii karaan dhaqanuun dhibe namni 10 beelaan bakka takkatti dhume mana keessatti godina Baalee sagalee biraan qabu godina Baaleetii wal qunnamtii godhuu hin danda'u karaa itti cufanii ummanni beelee cinqaa keessa ture yeroo baay'ee namni 10 beelan du'a ilmaan Oromoo osoo nuti jirru otoo hawaasni jiru namumti gargaarsa akkan geessineef karaan kutame godinni bulchiisni godinni Baalee maal jedhe kunoo sagalee guutuun na bira jira itti dhiyaadha. Baalee Roobee keessatti hawaasni keenya dhengedda beelaan dhumuu isaanii beekamaa ni gargaaramaa ma'ruufa kun hawaasa hunda beeka. Har'a immoo otuu mootummaan naannoo Oromiyaa jiru otuu gandi bulchi mootummaan godinaa jiru otuu aanaan jiru otuu gandi jiru gande lama gurguddaa Soomaaliyaan kutattee karaa kuttee Soomaaliyaan kutattee waraanaan kabbabanii akkanatti ummanni akka achi keessaa hin baane gara hawaasa Baaleetti akka hin baqanne gara hawaasaatti akka hin baqanneef lafayyuu kenneefi akka qabeenya isaa buqqifatee yookiin harkuma duwwaa hin baqanneef kallalanii waraanni achitti waraanni Soomaaliyaa eeganii hawaasni bahee waan bitatu bahee waan gurguratu achi keessatti gandi lama achi cite namni 10 bakka tokkotti dhume kunoo sagaleen na bira jira isiniif maxxansa. Baalee Roobee biyya waaqoo guutuu otoo waaqoon jiraate akka kanatti sareen dhuftee ummata nagaan akkanatti hin dhumu sila. Har'a Baalee Roobee yoo karaa mootummaa ta'e mootummaa kanaan hin jaallatanii mootummaa Dr. Abiy kana hin jaallatanii deeggaranii dhengeddaa ijoolleen Baalee ijoolleen waaqoo guutuu guddifte jagnaan kan seenaa waaqootiin guddatan kan onnee waaqoon qabu qabanu dhengedda gizee wayyaaneen mootummaa irratti riftu dhaqanii meeqa wareegamanii raayyaa ittisa biyyaatii wajjin har'a hattuun gandaa fi hattuun aanaatii fi hattuun godina Baalee keessaa karaa kutuudhaan akkanatti hawaasni keenya dhumaa jira. Nuti maal goona isin maal gootan ijoolleen Baalee yookiin ijoolleen Oromoo maal gootan isin wallahi sagaleen na bira jira amma sagalee daqiiqaa 20 moo maaltu na bira jira. Godina Baalee obbo Asheetuun bulchaan godina Baalee bahaa kan ta'e kagin dhiirjiru ummata kanas waan gara garaatiin ukkaamsaniit rakkoon takka hin jiru jedhaniiti naannoo sanirraa deebisanii jechuudha. Isa kana qofaan bulchiisni godinni Baalee karaa kana isa cite dhaqee hin laallee waraanatti hin ergine Somaalee kana ammaa buqqifatte jaarsummaatti hin ergine maasa ganda kana kutattee hin jedhamne calluma jedhee dhiise hawaasni tokko gaafannaan inni yoo ummanni dhaqee gargaare namni dhaqnee gargaara jennaan ummanni achi bilbilatee dhaqee gargaara jennaan yoo isin dhaxxanii achi viidiyoo waraabdanii ol darbitan karaa sooshaal miidiyaa achi dhaqamee sagaleen hawaasaa viidiyoo hin qabanu jarri bilbila hin qabanu waa waraabanu hin qabanu kameeraa hin qabanu waa waraabanu hin qabanu namni asii magaalaarra dhaqee sagalee ummata ofii ta'uutiif yoo waraabee achi kan dabarsu ta'e inni godina bulchaaru sun beelan namni 10 hin dhume. Ummanni marfamee jiru olis bahuu hin dadhabe gadis deebi'uu malee gara ol deemuu hin danda'u jechuudha. Waraan naannoo Somaaliyaa achitti marfateet godina ganda lama ganda Habroonyatii fi ganda Hokkoltu jedhamu guutummaatti fudhata. Miyaatti ol siquu hin danda'u kanaaf wal affananii gandi rakkoo hawaasaa affanee aanaan rakkoo gandaa affanee godinni rakkoo aanaa affanee akkanatti wal affananii ol dabarsanii gara Oromiyaatti ol dabarsanii Oromiyaanis waan jiru affanee mootummaa federaalaa rakkoon takkalleen ta godina Baalee kana keessa jirtu tabeelaf ta'ee rakkoon fedheyyuu ta'ee akka mootummaan dhaga'uun fedhu yoo mootummaan rakkoo tana dhaga'e an ammoo kanaafuu ol guddachuuf gara Oromiyaatti waan galuuf deemuuf yeroo muraasa keessatti yoo rakkoon tun dhagaamte ani gara godinaatti gara godina Oromiyaa gara Caffeetti ol darbuu waan hin dandeenyeef kanaaf rakkoon kun yoo saaxila bahe dabarsanii mootummaan federaalaa waan deekaa dhufu dhugaasee fudhata akkuma dhengedaan gaasaan jedhe dubbiin kun tokko ni beenna silaa ma'ruufa kun har'a hawaasni Baalee gammoojjii Baaleetti dhengeda dhumaaru ni beettani ammas ganda lama gurguddaa Soomaaleen kutatti akka keessaa hin baaneef akka keessaa fiiganii hin baane tokko kan keessaa fiigee bahe rasaasaa mormarraa kutee moo maal jedhani kunoo sagalee kanaaf ummata kana nama tokkocha keessaa utaaleetiin gara Jibrii fi gara Yadiititti baqataa jiru warroota gara iyyatanii xiyyeessuu dadhabanii fiiganii karatti lubbuun nama meeqa badee jechuudha. Kana maxxansa hundaayyuu an akkanatti yoo karaa mootummaa ilaalchifne waa karaa mootummaa yoo dubbanne hawaasni Baalee mootummaa hin qeeqanuu ni jaallatanii mootummaan keenya dhengeda dhaqee keessa dhaabbatee
biyya akka baalee bareedduun agarre jedhee faarsaa ture mootummaan naannoo Oromiyaa dhaqeen gadda ABC ture siidaa jeneraal Waaqoo guutuu mootummaan Abiyyi dhaqanii dheen gadda achi turani garuu rakkoo godinni baalee qabuuf rakkoo bulchiisaatiif gandaatiif jecha hawaasni baalee beelaan gammoojjii keessatti kan bilbilan qabne kan waan waraaban hin qabne kan rakkoo namni irraa hubatu hin jirre nuti warri moo ijaarra jiru maal enna yoo rakkoon akkanaa kun hin baane warri gandaatiif warri aanaa warri godinaa dhugaadha waan kana affananii dhoskanii akkanatti ummanni keenya rakkataa jira namni 10 bakka tokkotti beelaan dhume namni 10 bakka takkatti kanaafuu baaleen mootummaa kana jaallatanii ni deeggarini mootummaa kana wajjin jiran hin tuqanu waliin lolan takka mootummaan dheqeen gadana nagaatiin galani mootummaan Dr. Abiy dhaqanii gadana nagaadhaan galani kanaafuu rakkoon achi jiru maaf ilaalle hawaasni maaf kedda amta maa mootummaatti ni yanne maa mootummaatti ni naannoo biraa siyaasaaf dhiise kana hatattamaan akka furu abdii qabna mootummaan ummanni baalee Oromoo miti ummanni baalee ummata goota ummata sammuu jabaa qabanuuf ummata waraqaa Waaqoo guutuu barreessee deeme dubbisanii irraa sammuu jajjabaan kaani baaleen biyya gootaa biyya sammuu akkam qaban ijoolleen baaleen nama sammuu jabaa qabu beekaan hayyuun achi jira baalee keessa baaleen nama tuqanu nama tuquu jara karaa sooshaal miidiyaa karaa kamiin baalee nama tuquu agarteetu nagarre baaleen nama nagaa haqii rabbii hoya an baalee miti baaleetti dhalanne baaleetti guddanne beeku an baalee Oromoodha malee kanaaf hawaasni keenya rakkoo akkanaa kana maaliif ilaalleef rakkoon akkanaa kun maaliif ilaalamne hawaasni keenya achi keessatti rakkataa ture dheengadda akkuma isin beektanu sheekonni keenya Ustaaz Rabbaa Baancaatiin dursee gargaarsa godhaafii turanii har'a ganda lama gurguddaa Soomaaleen kutattee dura buutee waraana kabbabsiifte naannoo ganda kutachuu feete kana waraana itti marsite waraanni naanna'ee qabee nam tokko achi keessaa ol baqachuu hin danda'u bara amma lafa qofaa miti nama isin fudhatte namaa wajjin lafa qofaa miti amma nama wajjin kutatti amma booda yoo fedhan akka fedhan godhan achi kaani tokko kan keessaa baqate qofa dhaamee du'e yaani garii achi keessatti akka fedhan godhaarani namni hin ba'uun sossoo waraanni kabbabee waraana asii dhaquu eeggataara waraanni asii dhaqee waraanuu eeggataaranire akkanatti ummanni baalee boohaa jira ummanni baalee dhumaa jira bar warri magaalaa warri naannoo magaalaatti dhiyoo warri naannoo sagal bilbil ofirraa qaban warri waraabanii gadhiisuu danda'anu warra akkasii kun nagaan jiraataran warra baadiyyaa keessa amma mootummaan Oromiyaa kun yeroo baay'ee waa'ee qamadii faarsu kun qamadii eessaa dhufaara horiin eessaa dhufaara sangaan amma gurguramu eessaa dhufaara kun gammoojjii kanaati baalee keessaa dhufaara bakka kanaati dhufaara bakka ummanni rakkatu kan maaliif rakkoon ummataa ilaalamne minaayyoo qotame achi ollu fi asirratti miidiyaa rabaame haasa'ama waa'ee minaanii eessaa dhufaara achi dhufaara garuu rakkoon akkanaa ammoo maaf ilaalamneef rakkoo ganda jiru rakkoo ganda keessaa rakkoo aanaa keessaa maaliif ilaalamneef maaliif ilaalamne maaliif furmaatatti godhamne hattuun gandaa fi godinni wal affananii gandaa fi godinni aanaa isuma sin beektanu aanaa keessan Oromiyaan iddeen biraan beektan miti aanaa keessan hattuu hidhataa gandaati kaasee hidhataa gandaa bulchaa gandaa hidhataa gandaa aanaa kaasee akka jedhu wal affananii yoo sabni tokko lolerratti banamee dhume miidiyaan tokko bilbilee gaafate lakkii waa takkan jiru nageenya ne skimna waa tokkon jiru yeroo hunda maaruufa kun baalee qofan jiru Oromiyaa gootu yeroo hunda akkas jedhu hin beektani kanaafuu sagalee isiniif maxxansa obboleewwan kiyya kunoo sagalee gara boodaatti dhaggeeffatanii guutummaa sagalee isaa hawaasa baalee ummanni keenya kun siyaasaa miti hawaasni baalee siyaasa keessan jiru siyaasan borcanu mootummaa Dr. Abiy kan ni jaallatani dheengadda ijoolleen baalee meeqa dhaqxee wareegamte raayyaa ittisa biyyaa keessatti kanaafuu sagaleen akkanaa kun warri viidiyoo waraabuu dandeessa waraabaa sagalee ummata keenya gammoojjii baaleetti dhumaaruuf ganda amma cite sagalee ta'a mootummaan akka waraan eeskisuu fi akka rakkoon ummata kanaa isiniif furamuun jedha sagalee itti aanu waliin dina baaleetii wal qunnamtii godhuu hin danda'u karaa itti cufanii ummanni beelee cinqaa keessa ture yeroo baay'ee namni 10 beelan du'e erga namni 10 beelan du'e booda ganda Habroonyaa fi gandi Hokkoltuu jedhamu kun kara mootummaatti iyyatee yookaan ammoo kara godina baalee bahaatti akkasuma baalee dhihaatti amma isaan jedhan godina baaleetti iyyatee walumaa galatti namni tokko abbaa kanaa jechuun ni dide namni tokko abbaa kanaa jechuun ni didurraa kan ka'e mootummaan naannoo Sumaalee waraana karaa jidduu kuteetii akka namni kara godina baaleetirraa itti gad dhufee isaan simanneef karaa itti cufee akka isaan ammallee gara godina isaanii godina baaleetitti ol hin baqanneef lafa isaaniitti irratti keessa gara uummanni jirutti ol hin baqanneefis karaa itti cufe sababa kanaaf uummanni kun waan nyaatu dhabeet waan dhugu dhabeet qabeenya isaallee irraa saamaniit lafallee warasaniit uummatallee warasaniit naannoo 5 yookaan ammoo kilil 5 ka jedhan naannoo Sumaalee jalatti galchanii jechuudha nuti ka saamamne lafaa fi namaa jechuudha kanaaf uummanni kun kana keessa
Jaarsi tokko namni guddaan umriin isaa deeme baqateeti kara godina Baaleetti asoo inni ol baqatu karatti qabanii mormarraa muran. Waraanni naannoo Sumaaliin qabdee jechuu karatti mormarraa murte. Informaatiina qulqulluu achirraa nagaa isinitti mujjiraa jechuudha. Kanaaf sheer godhaa wal biraan gaha. Dhaggeeffadhaame sheer godhaati. Anaa miti uummata sagalee ta'a. Amma irratti hadhee miti obboleessi kiyya na gube. Si galaa. Kanaaf sheer godhaati waan kana uummata biraan gaha. Takka takkatti jara sana akka waan isin dalagaa turte itti himuuf deema. Si galaa. Uummata rukutama. Ati rukutamaadha kun rukutama. Kanaaf waa baay'ee tokko wanni nama aarsu jira. Uummanni sun beelaan namni 10 hin dhume. Uummanni marfamee jiru olis ba'uu hin dadhabe gadis deebi'uu malee gara ol deemuu hin danda'u jechuudha. Waraanni naannoo Sumaalee achitti marfateet godina ganda lamaa ganda Habroonyatii fi ganda Hokkoltuu jedhamu guutummaatti fudhatan. Haga ammaatti namni tokko waa'ee isaan hin dubbanne. Asiin gara Sawweenaa yoo deemte Sawweenaa uummanni lafarraa dirqiin buqqisanii kaambeelli buqqiseet deemaniit amma adaamaa jiranii jechuudha. Achi barandaa ta'anii mootummaan kun dura cufatee ilaalaa jira jechuudha. Nuti tokkoffaa wanni nu dalagutti jirru uummanni naannoo kanaa kun akka naannoo biraallee mootummaa kanatti hin fonqolchine. Fonqolchallee irratti hin kaafne yaadallee duran dhaabbanne. Mootummaan kun waan uummata kana diina godhatee beela fi rakkoo gara garaatiin rukutee akkasuma lafa Oromiyaa diixxee takka kuteetii naannoo Sumaaleetti uummata waliin gurguratee jechuudha. Warri ammoo kana godhe warri godinaa waan takka quban qaban. Fakkeenyaaf godina Baalee Bahaa kan isaan jedhan Gindhiiritti obbo Asheetuun bulchaa naannoo saniiti. Asheetuu namni jedhama. Kana dura warri dhimmi ilaallatu warri dhimma daangaa gara garaa godina Baalee Gindhiiriin deemanii turan. Yeroo achi dhaqanitti magaalamatti warra san ukkaamsanii haasofsiifatanii waan isaan barbaachisu irraa fudhataniit achi asoo gara baadiyyaa keessa deemaniitiin isaan waan takka laalin jarri gubbaa gad ergamaniif haga naannoo gammoojjitti deemanii waa'ee daangaa kanaaf waan gara garaa rakkoo uummataa laaluudhaaf garraa gad ergamanii jechuu akka yaadatti. Warra san ammoo isaan akka isaan gad deemanii baadiyyaa keessa uummata hin dubbifneef obbo Asheetuun bulchaan godina Baalee Bahaa kan ta'e ka Gindhiir jiru uummata kanas waan gara garaatiin ukkaamsaniit rakkoon takka hin jiru jedhaniiti naannoo sanirraa deebisanii jechuudha. Isa kana qofaa miti. Isa kana qofaa miti. Inni itti aanu Baalee lixaa ka jedhan roobe warroonni gargaarsa godhan ijoolleen gara garaa namni gargaarsa godhuu barbaadu gara dalloon mannaatti deemaniit uummata kana gargaaruudhaaf isaan gaafatan. Hayyama isaanii malee deemamuun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf nuti uummata gargaaruu deemna. Uummata keenya kan rakkate kan naannoo san jiru jira. Silkiin nu dawwalamaa jira. Uummanni kun ammoo beela keessa jira. Rakkoo keessa jira. Gara bidiree jechuun gara madda walaabuu san deemanii uummata kana gargaaruudhaaf gaafatanii jechuudha. Gaafatanii jennaan obbo Abdulakiim Haaji Aliyyi bulchaa godina Baalee lixaa ka jedhan karoobee jechuudha. Inni sun akkana jedhee deebii deebiseef ani gara godinaa galuuf deema. Kanaafuu rakkoon takkalleen ta godina Baalee kana keessa jirtu ta beelas ta'ee rakkoon fedheyyuu ta'ee akka mootummaan dhaga'uun fedhu. Yoo mootummaan rakkoo tana dhagaye an ammoo kanaafuu ol guddachuuf gara Oromiyaatti waan galuuf deemuuf yeroo muraasa keessatti yoo rakkoon tun dhagaamte ani gara godinaatti ol gara godina Oromiyaa gara caffeetti ol darbuu waan hin dandeenyeef. Kanaaf rakkoon kun yoo saaxila bahe ana ammoo angoon kee ol guddatee gara caffeetti galuuf miidhaa waan naan qabuuf namni tokkollee achi deemtanii informeeshiina akka hin goone wanni naannoo sayyoo dhaqame viidiyoo waraabama rakkoo beelaa ta'u uummanni keessa jirutu mootummaa olaanu kanaaf ergama. Sababa kanaaf haga bakka tana an deemutti rakkoon takkayyuu uummanni rakkoo kee fedhe keessa yoo jiraate akka viidiyoodhaan wanta garaagaraatiin karaa sooshaal miidiyaatiin uummataa ibsamuun barbaadu jedhee yoo ammoo kana dinnee hin deemna jettan lubbuu teessanitti faradaa deemaa jedheenitti warroota gargaarsaaf deeman akkasitti karaa itti kutee jechuudha. Waan qabatamaatti isinitti mujjira yoo uummata keessaniif yaaddan jechuudha. Akkasitti karaa itti cufe. Isaan wanni isaan akkas jiranii lubbuu teessanirratti yoo faraddan deemaa wanni isaan jiraniif yoo jarra ichi deemte jara duuba deemanii jara fixaniit shiftatuu isaan fixee jechuudhaaf waan san godhanii jechuudha marra jarrilleen kanaaf waan kana waan beekaniif lubbuu isaaniitiif waan sodaataniif deemuu dhabanii asoo uummanni rakkoo keessa jiru asoo uummanni itti dawwalu itti bilbilu hafanii jechuudha. Sheer godhaa uummata biraan gahaa buleen kiyya. Dubbii qabatamaa fi qabatamaati wanni anama dubbachuutti jiru. Harki isinirraa haa yaa'uti sheer godhaa waan biraan godhina yookaan zalaa baya isinitti maal dirqiidha jechuu wanni kun. Yoo uummata keetiif yaaddu waan biraan godhini sheer godhiitti biraan gahi sitti hima. Kanaaf uummanni kun rakkoo akkasii keessa jira jechuudha. Kana bira darbee waa baay'eetu wanni garaa nama nyaatu jira.
Wanni gara nama nyaatu ummanni lafa wajjin fudhatame ummanni naannoo Sumaalee jalatti cite gandi lamaan gurguddaan kun jechuu ganda Habroonyatii fi gandi Hokkoltuu ka jedhamu kun ummataa fi lafallee naannoo gurraa dhaamoleetitti jalatti deebi'ee naannoo Sumaalee jalatti deebi'ee naannoo kililii shanii jalatti hambifamee jira jedhu fudhatame jechuudha. Sumaalee fudhate. Ganda lama gurguddaa jechuudha lafa wajjin. Bar namas lafas wajjumaan fudhatanii jechuudha. Waraana marsaniit akka namni tokko keessaa bahuu hin dandeenye achi keessatti marsanii hidhaniit ummata san lafa wajjin fudhatanii jechuudha ummata Oromoo. Lafas dhabne namas dhabne. Ummanni sun ammoo iyyateet godinaalee amma bulchana jedhu namichi amma asheetuu fi hin jedhu kun bulchu kun yeroo baay'ee itti bilbilaniit itti iyyataniit nama reebuu dhabaniit haala saniin ummata ammoo mootummaan naannoo Sumaalee waraana itti gadhiisee marseet akka gargaarsa gabaa dhaqachuu hin dandeenye akka gara godina Baalee keessa ta'e deemanii gabaa isaaniitti aantu dhaqatanii waa tokko dalagachuu hin dandeenye godhaniit marsanii qabeenya isaanii saamanii warasaniit warroota keessaa ammoo dhokateetiin fiigee bahee ka gara Yadii fi Jibriitti baqataa jiran namni beekee yoo jiraate gurraa dhaamolee Yadiitti aanti Jibriitti aanti jechuudha. Achiin gara Balee fi Harootitti keessa ol deebiteetiin garasitti baqachuu dandeettaa jechuudha. Yommuu biraatu dhabde. Kanaaf ummata kana nama tokkocha keessaa utaaleetiin gara Jibrii fi gara Yadiititti baqataa jiru warroota gara iyyataniit iyyansuun dadhabanii fiiganii karaatti lubbuun nama meeqaa badee jechuudha. Kana keessatti asoo ummanni dawwalatee ammoo godina Baaleetiin nureebaa obbo isheetu asoo jedhanii ummanni kadhatu. Ummata san addatti marsanii sagalee taanaa obboleenti yasheeru godhaaf ummata kana. Hedduu na gubaan naannootti dhaladhe. Sigalee Baalee jechuun lafa kiyya. Sinigalaa kanaaf jaalattee jibbitee sigalee irraa dubbadha si gubuu hin qabu. Yoo akka Oromootti ummataaf yaadu yoo baatte lafaa fi yoo yaadde daangaa Oromiyaatti fi yaadda yoo ta'e sheeru godhi. Haganum wanni biraa kasirraa barbaannu hin jiru. Sigalaa. Kanaaf lubbuun nama meeqaa darbeeti beelan jechuun namni 10 manuu ifii keessatti dhume jechuudha. Ka nyaatu ka dhuguun qabu loon irraa saaman re'ee irraa saaman mana gogaa keessatti hambisan waan isaan silaa kiisaa qabaniin akka gabaan dhaqanne waraanni mootummaa Sumaalee marsee akka isaan achi deemanii gara godina isaanii keessa achi deemanii gabaan dhaqannee fiidhaniit ummanni kun namni 10 beelan lubbuun darbe. Namni tokko ammoo asoo kara Yadii fi gara Jibriititti baqachuu deemu. Namni lama tana beeytanii karatti qabanii mormarraa gadi muran jechuudha. Har'a sadarkaa kana keessa jira jechuudha. Kanaaf wanni ana haasawaa jiru waan siyaasatii miti. Waan siyaasaa keessa hin jiru amma saammaatti. Wanni ani irraa dubbachuu barbaadu akkaataa ummanni kiyya warra isaan bulchina jedhu ka isaan jala jiru kana jalatti nagaan haga yeroo jala jiranii kana keessatti akka mirgi isaanii eeggamu akka naannoo lafa Oromiyaa naannoo saamamaa jiru kun eeggamu waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh waan kanaaf dubbadhaa jechuudha. Dhimma siyaasaa dursa kaani kennuuf deemu amma kaani kennuu barbaadu waa'ee dhimma siyaasatti walitti hin fidin bilisiginnaallee ta'e jinniillee ta'e walaa kazaallee ta'e asala jiraadha. Waa'een kun sagalee uummata miskiinati jechuudha nama saamaatti waa'ee siyaasaa nan galchu. Isheetu ka jedhamuu fi Abdullakiim yeroo ammaatti yoo ummata kana hatattamaan dhaqqaban an amma dhimma siyaasaa osoo hin taane dhimma siyaasaa ka dursu lubbuu ummata miskiina kiyyaatii fi daangaa lafa kiyyaa ka saamamaa jirtu santu dursaa jechuudha. Ani dhimma kanan na ilaalchisa dhimma kanarraa gadi bu'ee dubbadha. Jaalattanii jibbitanii jechuudha. Kanaaf ummanni keenya warra jala jirtan guutumaan guutuutti sheer godhaa warra kana waliin gahaa dhiibbaa ka gochuu qabnu rakkoo kana hunda isaan qabaatanii rakkoo kana ammoo ka ol guddadhaa gara caffeetti deema jedheet ummata keenya ukkaamsaa jiru jira. Yoo rakkoo ummata kanaa dhageette warri gara olaanuu aangoon naa dabalamee gara caffeetti galuu hin danda'u. Kanaaf rakkoo ummata kanaa namni tokkoyyuu akka keessa deemee ilaaluu hin barbaadu. Sanii miti gaazexanyoonni gara garaa gaazexanyoonni faranjootaa lafa tana deemaniitiin waa goona jedhanii nama wayii isa waliin erganii jara sanis fuudhanii hidhanii jechuudha. Maal asii dalaytan jedhaniini? Ummani naannoo san jiru afaan isaanii beeku hidhataan qomi xabiqanyiin kun maas dhuftan jedhanii qabee wayita namichi ingiliffatti dubbatu hin beekan afaan gurbaan hiikee fi waan kanaaf deemna jedhanii namicha sallee fuudhaniiti hidhanii gurbaallee dhaamsisanii jechuudha. Kanaaf warri waa bulchina jedhu sun angoo ifiitii fi garaa ifii tokkocha malee ummata bira jiru san tokkollee warri yaada fi jiru jiru jechuudha. Obbo Abdulakiim Ajaliyyi ammoo qabatamaan beekan. Nama ganda kiyyaati. Bulchaa godina Baalee lixaa ka jedhan kana jechuudha. Nama ganda kiyyaati hin beeka teessoo takkarra teennetiin nama waan baay'ee
waliin dabartine jechuudha. San takka takka sitti hin barbaadu. Asoo bulchaa godina keenyaa bulchaa aanaa keenyaa ganda itti dhalannee ta'ee jiru nama guddaa ta'ee bulchaa ta'ee yeroo san naaf inni maatirikii wajjin fudhannee jechuudha. Bulchaa fi yeroo sanatti bulchaa godina keenyatti aanaa keenyatti jechuudha. Nama kutaa 10 qofa barate. Har'a ammoo ol guddachuuf gara Oromiyaa deema jedhee rakkoo kana guutuu dhoyseet uummanni dhumaa jira inni gara caffeetti ol darbuu barbaada rakkoon uummata kanaa yoo dhagahame bulchiinsa gaariin bulchine naan jedhanii ol darbeetiin aangoo qabachuu hin danda'u maqaa jedhuun har'a rakkoo uummata keenyaa ukkaamsee rakkoo tana ukkaamsee akkasitti qaqqabee asoo rakkoon tun hin baane gara caffeetti ol taree aangoo isaa dabalachuuf jechuudha. Nama kana keessatti gabbeeka. Asheetuu ka jedhamu ammoo Baalee Gindhiiriin bulchu kana hin beeku maqaa isaa beeka. Kanaaf rakkoo kana duuchatti uummanni keenya achirraa isaan jalaa buqqa'ee gara sawweenatiin dhokatee deemeet adaamaa jiraa jechuudha. Warra adaamaa jiru sanis hagammaa namni abbaa kanaa hin jenneen. Nuti uummanni keenya guutummatti tokkoffaa dursa kennee kan waamuu barbaadu ilmaan sikkoo mandootii jechuudha. Falli uummata kanaa maalii irratti yeroo kenninee mari'achuu barbaanna. Dirqama. Tokkoffaa yoo danda'ame abbootii gadaa biyya keessa jirtu sheekotii gurguddoo dhageettii qabdu warroota kana dubbifnee akka warra kana dhaqanii dubbisan feena. Akka uwwisa miidiyaa argatan barbaanna. Uummanni kun uwwisa miidiyaa hin qabu. Akka miidiyaaleen uummata biraatiif sagalee ta'u uummata kanaaf sagalee hin ta'u yoomiyyuu sagalee uummata kana nama ta'u argiteen beektu. Nuti ammoo uummata keessaa dhalanne uummata kana miidhaa inni keessa jiru kanaas agarru usneen callifnu ganamaa galgala ajandaa godhanneeti uummata kanatti iyyuu dirqama qabnaa jechuudha. Sababni isaa rakkoo siyaasatiif rakkoon biraa wal adda. Kun rakkoo uummata kana duuchaan dhabamsiisu uummanni kun waan ta'eef an bilisiginnaallee ta'e jinnii ta'e an tokkoffaa lubbuu obboleewwan tiyyaa hawwalii obboleewwan daa'ima dubarra shamarroota warra kanaa ifatti baasuu barbaada. Mootummaan naannoo Sumaalee uummata san rakkoo keessatti marsee yeroo turetti yeroo dheeraadhaaf uummanni kun iyyatee namni tokkoyyuu asoo isaan sagalee hin dhayiniif nama sagalee ta'uuf dhabaniit dubartii taan gudeedaniit sinii galee nama isaan diqootti dubbatu kaan fixaniit kaan beelli fixeet ka achii baqateetiin naannoo isatti kalaa'utti deemu karatti ajjeesaniit har'a uummanni kun waa bulchina jedhee godina san keessa taa'aa jechuudha. Asoo isaan achi ta'an achi buqqa'eetiin namni kunoo adaamaa dhaqeetiin qorra keessatti dhumaa jira jechuudha. Tokkoffaa uummanni kun wanni inni bakka bu'eetiin taa'u yoo garaa isaatiif ta'e garaa isaati jedhee nuuf ibsuu qaba. Waan kana ammoo nuti naccii godhuu qabna. Dubbiin an dubbadhu tun dharri takka keessa jirtu adii qullubbii obboleeyyanti isinitti maal? Isin gala dubbii adii qullubbii dubbadha. Waa'ee siyaasaa dubbachaa hin jiru. Kan uummata kiyya kanas beentu itti dhuftee dhumaa jiru san sigalee isaan san baraaruu barbaada. Jinniillee yoo naa baraare amma isaa ammaatti bilisiginnaa miti jinniillee yoo uummata kana naa baraare naman isaan naa baraaru qofa fedha. Uummata kanaan ammoo warra bilisiginnaa kan isaan bulchina jedhee taa'u kanaan baraaraa jedhee itti iyyuu jechuun ammoo bilisiginnaadhaan ani yaada garaagaraa qaba. Ani kaayyoon siyaasa kiyyaatii fi kaayyoon bilisiginnaa wal adda. Garuu bakka rakkoo uummata kiyyaaf isaan furuu danda'anitti akka isaan furuu danda'anitti yoo ka danda'amu taate isaanuma diktaatara ta'aniitiin uummata kana akkanatti fixaa jiran kanatti iyyinaa jechuudha. Yoo nuti wanni haga ammaa uummanni sun uummata san ukkaamtee taphatuuf miidiyaan tokkochi gara achiin gattaree gara gammoojjii sanii nama tokko sagalee fuudhuu hin danda'u. Maaliif ukkaamsanii gubbaa taa'u jechuudha. Yoo miidiyaa irratti sagaleen tun ol kabaatu taate uummanni kun mootummaan warra ani guddachuuf gara caffeetti jedhu warra ani bulchiinsa gaarii akkana godhaa jira jedhu yeroo baay'ee wayititee namni gara na olii gad dhufu karaa bichaa haxaawaniiti warra sanitti karaa laalchisaniitti qulqullinni akkanaa bareeda jira jedhanii karaa dura haxaawan. Mootummaan yookaan warri gara olii gad dhufu kan maan garaa dhiibu kunneen illee wayitichi gad dhufu waan takkan arguu jechuudha. Kun seeruma jaraati durumarraa akkana zamana wayyaaneetirraa waan akkanaa kana dalagaa turanii akkanumatti beekanii jechuudha. Kanaaf ammoo dursa ka kenninee nuti iyyinuu uummata keenya kana lubbuu isaanii baraaruudhaaf iyyinaa jechuudha. Dhimmi an dubbachaa jiru bilisiginnaa ta'e jinnii ta'e dhimma siyaasatii miti. Dhimma uummata kiyya qoonqoo asitti itti dhufte. Uummanni sun yeroo ammaatti rakkoo gurguddaa 2 moo 3 keessa jira. Rakkoon isaan keessa jiran kun tokko kana dura rakkoo rooballee ture. Erga siyaasa roobee fi facaafatan. Sunilleen irraa dhaabbate. Ilaalcha gaaf duraa rakkoo isaanii san keessa galfames akkasitti rakkoon biraan maalitti amallee gubbaan itti dhuftee jechuudha. Uummata naannoo gammoojjii irra jiru kaardhaa Sumaaleen
raashin ati ta'e tana isaan itti gad erganiin ummata kana saamaa jirti lafaa fi ummata illee jechuudha. Namni beela'e tokko haga lubbuu isaa baraarutti goma qoonqoo sayyoo argate naannoo sanatti calisee jiraatu danda'a. Har'a uummanni lafa waliin fudhatame kun tokkoffaa marsanii beelessaniit beelan fixanii naannoo Sumaalee erga isaan harka kennatanii jibbaatan nuti waan akkanaa isinii godha nyaata illee isinii kennaa kana isinii goonaa hin dubbatinaati lafa wajjiinis ummata kan fudhatanii akkas godhanii jechuudha. Kanaaf uummanni beela'e namni qoonqoon itti jirtu wayita sanitti du'aaf baraaruuf waan qoonqootti argatu bishaan kalaamatti gad dhuguu barbaada. Sababa saniif namni 10 erga du'ee irraa ba'e namoota du'e kana agarsiisanitti isinilleen akkanatti gara achi deemtanii waa bitachuu illee dandeettan warri isinitti bilbilattan ka godina keessa jirraa jettan isin dhagahan jiru. Kanaafiyyuu namni waa isinii godhu nuhu lafa waliin isin saamnaa lafa waliin isin fudhannaa waan isin nyaattan qoonqollee isinii kennaa bishaan isinii kennaa jedhanii ubbata san fudhataniiti lafa waliin muratanii fudhatanii jiran jechuudha. Ganda gurguddaa 2 ganda Abroonyaa jedhamuu fi ganda Hokkoltu jedhamu jechuudha. Kanaaf har'a guutummaatti tokkoffaa rakkoo uummata kanaa ifirratti fudhachuu qabna akka ilmaan sikkoo mandootitti nuti miliyoona 25 dhugaa isinitti hima. Dursa Oromoo biraa itti waamachuu dura nuti uummata kana akka gaariitti dandeenya jechuudha. Uummanni amma beela'e kun miliyoona takka hin ga'u. Miliyoona 2 yoo guddate. Uummata miliyoona 25 firuu dandeetta. Kallattii kana immoo kallattiin ittiin qabachuu dandeenyu tokkoffaa sheekotii aalimman gurguddoo godinaalee 4 keessa jiran. Godinaalee sikkoo mandoo 4 keessa jiraniif waamicha dhiyeessuu dirqama qabna. Akkasuma hayyoota naannoo sanirraa ba'an ka godina Baaleetii ba'an ka har'a karabatii fi suufa godhatanii biyya alaa keessa jiran ka har'a waan kana asoo dhagayan gurra cufataniifis isaanittis quba qabuu qabna. Jaarsotii abbootii gadaatii fi nama mootummaan kun dhaga'u biyya keessaa itti iyyuu qabnaa jechuudha. Maaliif har'a uummanni kun karaan taane miidhamaa jira jechuudha. Naannoon kun mootummaa fudhadhaaf deema. Naannoon kun ammoo lafuma waliin saamamee fudhatamaa jira jechuudha. An dursa ka kennu uummata kanaaf. Kun siyaasa miti. Abdulakiim Ajaaliyyi bulchaa godina Baalee. Isheetu bulchaa godina Baalee Dika Gindhir. Dhimmi kun ijaa fi ijatti qabatamaan isin ilaallataa jechuudha. Har'a rakkoo uummata keenyaa kan yeroo gabaabaa duratti furamuu danda'u. Har'a fuutaniitiin ukkaamsitanii uummata kana namni gara olaanu kanaa yoo dhufee uummata kana hin laala jedhu uummata kana keessa gadi dhiiftanii akka namni rakkoo uummata kanaa hubatu hin gootan. Ifii teessanii qoonqoo teessaniin achitti nama gad dhufe mara ukkaamsitanii waan barbaadan irraa fudhattanii achi ol deebiftanii jechuudha. Maqaa uummata kanaatiin dhiiga uummata kanaa nyaachaa jirtan. Bara wayyaanee keessallee takka takkatti waan isin dalagaa jirtan beeyna. Sanarraan dubbannu. Har'a rakkoo uummata kanaatiif jedhee ammoo waan isin saaxilu guddaa jira yoo isin rakkoo uummata kanaa daftanii kan furee taate jechuudha. Caffeetti ol taruu miti akka isin achi baddan akka uummanni achi isin badleetu isin godhuuf deemu. Anam godina kanneeni mallaqa guurree makiinaa bichaa kontiraata fuunee uummata kana fuunee Adaamaa fi Shaashamannee kanatti gannaquuf deema. Isin salphisuuf yoon waan kana goone namaa miti waan biraan goonu uummata qaata gargaarra dadhabne. Nuti uummata kana bu'uuraan gatteessisuu barbaanna. Uummata kana shilingii sumuma itti guurree ji'a 2-3 afaan isaanii callisiifnetti ji'oota kana fixatan deebi'anii akka isaan ammallee gargaarsa deebi'an hin feenu. Waan kana ammoo ka barbaannuuf nuti mootummaan waan kana xiyyeeffannaa itti kennee akka inni hojjete rakkoo uummata kana bu'uuraan gadhaabee akka uummanni kun nagayaan lafa isaatirra daangaa isaa bakka jirutti kabajameetiin if kabaje haga meeshaa hidhannaatitti mootummaan kun akka itti gootu si gaafachuu barbaannaa jechuudha. Tokkoffaa maaliif achiin uummanni kun naannoo Sumaaleetiin rakkoo namatti qabu ka gandi gurguddaan 2 fudhatame kana waan isaan irraa fudhatame rakkinni akka itti sarara fudhatame hin beekna jechuudha. Uummanni kun uummata hidhateellee mudhii guutuu qabu. Garuu har'a sadarkaa beelaatiin haga danda'u ofirraa dhoggee dadhabee jiru kun ilmaan sikkoo mandoo ilmaan arseeti. Uummanni har'a rakkoo kanatti saaxilamaa jiru kun ilmaan sikkoo mandoo ilmaan arseeti. Dhugaa namni ani ilma arsee jettu ka biyya alaatii biyya keessa jirtullee waan kanaaf quuqamtee har'a gadi ba'uu qabdaa jechuudha. Bakka biraa dhaabbatteetiin dhiifama. Dubbatti na deebisee dhiifama. Kanaaf har'a akka ilmaan sikkoo mandootti warri har'a buqqa'eetiin warri har'a lafa waliin fudhatamte lafti fudhatamte tun lafa Oromoo keessaa lafa Oromoo ilmaan sikkoo mandoo ilmaan arseeti jechuudha. Hin dhageette yoo ta'e afaan biraa akkasitti himuun beeku. Kanaaf dursa lafa teellee kadha qabachuu qabu. Uummata keellee kadha qabachuu qabu ilmaan sikkoo mandoo ilmaan arseeti jechuudha. Obboleessa keettu lafa wajjin
amamaa jira. Daangaa lafaallee namallee wajjin dhabaa jirtaa jechuudha. Dhugaa jirtu ifaa fi bilisaan akkanatti gabbaatee sitti afaan beekun. Har'a xiyyeeffannaa akka godhuu qabnu bulchitoota godina sanii lamaan irratti gadi baanee namuu kallattiidhaan ka miidiyaa irratti baatanii jigee mara waan biraa iyyitan tokkoffaa bilisummaallee kati deemuu dandeettu. Sigalee waan hundatti ka dhufuu dandeettu. Rakkoo siyaasaa ka ati dursuullee qabdu ummata kana. Ummata kana rakkoo siyaasaa keessaa baatee rakkoo yeroodhaaf rakkoo siyaasaa himaddimatti dhiifattee qoonqoo ummata kanaa jiraachisuu fi lafatee tasaamamte tana haga danda'ametti mootummaan kun akka ummata daangaa sanirra jiru hidhachiisee nama daangaa sanirraan warra akka Sumaalee ka isaanitti deemu kana guutummatti hidhachiisee isaan uummanni ofirraa dhogguu danda'a. Har'a mootummaan waan kanas gochuuf hin jiru. Kana ammoo nuti dhiibban goosisuu qabna. Nuti ummata daangarra jiru sammuu isaanii jabeessuu hin dandeenye. Garuu tokkoffaa mootummaa gaafachuu barbaanna. Yeroo ammaa kan ummata isin bulchaa jirtan kana sadarkaa kamiin akka isaan miidhamaa jiran argaa jirra jechuudha. Isin qoonqoo teessaniif jecha rakkoo ummataa ukkaamsitaniiti magaalaa keessa teettanii nama isinitti gad dhufeetiin ummata kana rakkoo isaanii laaluudhaaf akkuma ta'ellee siyaasafuu haa ta'u gad dhufu mara ukkaamsitanii magaalaa biiroo teessanitti neexanii mariitiftanii achirraa deebiftanii ariitanii deebiftan jechuudha. Nu ammoo kan information ga'aa qulqulluu waan kana caalu waan harkaa qabnuuf takka takkatti isin saaxillaa jechuudha. Ummata beela'eessan konkolaatan gammoojjirraa feenee magaalaa Gindhiir keessatti gadi naquuf deemna. Tiraanspoortii kafallee. Konkolaatan feenee magaalaa Roobee keessatti gadi naquuf deemna. Ummata miidhame ka beelan miidhame ka rakkoo garaagaraatiin miidhame kana sadarkaa kanaan akka warri kun dhufeetiin tasaafaree amma adaamaa jiru kallattii saniin tasaafartiifnee haga Finfinneetitti fuunee masaraa mootummaa duratti makiina naquuf deemnaa jechuu yoo isin kallattii kanaan kan jabaatanii waan kana kan amma daftanii duraan dhaabbanne kanaa taate. Waan tiraanspoortii makiinallee ajajnee irraa kaffaluu hin dhabnu. Godina irraa ummata rakkateetiin rakkoo beelatiif rakkoo waraanaa keessatti talafa waliin saamameetiin hin jiru kana hunda bakka inni jirutti akkaataa isaanii godhannee barbaadannee yoo nu ummata kana feenee waajiraalee achitti dhumaa malee achi hin deeminaa asirraa morma akka isaan muraan asii hin deeminaa jenneen itti himne yoo nu Gindhiir magaalatti gadi na'in ummata kana makiinaan finne yoo nu Roobeetti gadi na'in ummata kana makiinaan finne yoo nu fuunee Adaamaa Shaashamannetti gadi na'in ummata kana makiinaan finne yoo nu Finfinnee galma isin amma mara masaraa jettanii keessa teetan sanitti gadi na'in maal jettan naan jedha waan kana yeroo gabaabaa keessatti yoo dandeettan yeroo itti dhaabuu qaba. Dhaabuu ummata kana qaata gargaarraa dadhabne harka asitti nurraa yaa'ee jira. Dhugaa walitti himnaa jechuudha. Dhugaa halanii fi dhugaa walitti himna. Waan birrii xixiqqoo makiinaan itti kontiraata fuunu tana hin dandeenye. Ummata qallamne dadhabne isin jalatti qallamne dadhabne isin diinni achiin itti lola ummata kana achi as fixa isin asirratti naa gurran kennitaniif ummanni dhumne yoo isin jedhu tilkii jalaan kaaftan kanaafuu ummata falli jiru tokkoo fi tokko qofa inni tokkochi jiru kun amma walii galleet isinii galee waan makiinan isaan feenee magaalota tanneen keessatti waajiroota keessan duratti akka nu gadi na'inu yeroo gabaabatu nuuf waan kana daftanii hin gootan yoo kataate yeroo gabaabaa daftanii gootan ummata kana dafnee gargaarra yoo jettan yeroo gabaabaa daftanii gargaartan yoo hin goonu jettan ammoo waan nu isin goonuun agartanii jechuudha. Akkaataa ifiin akka ummanni beela'e ummanni akka isin nyaatu goona. Ummata beela'e san yoo ummanni walaa dhumaa jira beelan dhumaa jira waraanaan dhumaa jira jechuudha daangarratti. Kanaafuu ummata kana achumatti isinillee waan hafe lubbuu keessaa baaftan asoo kaameraan laalu ija kaameraa duratti fixaniitiin akka isinillee tabiraa keessa seentan yoo nu isin goone maal jette jira yoo kana hin goonu jettan dafaa ummata kana bakka isaan jiranitti barbaadatti rakkoo isaanii baasa. Bakkitee isaan jiranitti barbaadatti rakkoo isaanii baasa. Yoo qoonqoo nuti afaan cuqaal yoo nuti cuqaal afaan keessan akkanatti ni sifne nu namaa miti. Kanaaf amma waan dubbachuutti jiru waan siyaasatti miti rakkoo ummata keenyatti dubbachuutti jiru. Ummata isin miitan irraa dubbachuutti jiru.